أنا ما أفهم جرا نسيدا سيكا أفهم. Hordoftoota keenya bakki guyyaa boruu mushurraan keenya sheessayfuun itti simatamu gaaddisni haala kanaan qophaa'ee jechuudha. Achi girdoo itti goonee girdoo san keessa salaatanii amma girdoo achi kaafnee kana jaraa qopheessinee san xalabaadhaa gadhiifne. Barattoota deemtee gadhiiftanii warra amma sheeka qopheessu. Masgiida isaanii gadhiifne amma kana. Kun ka xalabaati masgiidni. Jara jira amma xalabaadhaaf gadhiifamee kana achi immoo jaraaf ijaarame amma sun. Keessaa qoleemmoo dubartii. Muka xalabaa. Magaaluma masallaa jechuun isin rabbiitti masallaa yeroo gabaabduu keessatti kan ijaaramu ta'a. Inni ijaarame inshallah. Rabbitti kan. Sun ijaarame. Dubartoota kanaati. dubartiin itti barataa jechuudha. Dubartii baay'eetu itti barata. Dubartiin keenya amma haasawa isaaniitii fi waan adda addaa waa isaan godhan osoo agartanii hawwunnumti. Wallaahi ajaa'iba jettanii. Ajaa'iba jettanii. Maddaaraashee eegaltan jechuu asitti. Maddaaraashee. Yaara ajaa'iba kana. Kun amma maali kun amma? Haroo bishaan itti kuusuuf humna namaatiin qotame. Bakka udu'aa jechuudha. Bishaan udu'aa as keessatti akka kuufamu. Maashaallah. Humna namaatiin qotame kun. Amma kana hawaasuma ganda kanaatti. Hawaasa ganda kanaatti qote. Maal jedhama yoo gandi kun? Ganda askaaltuu jedhama. Ganda Jiddaa Gobarbaar keessatti zoonii askaaltuu kun amma askaaltuu jedhama. Jiddaa Gobarbaar zoonii askaaltuu? Askaaltuu jedhama biyyi kun. Maashaallah. Warra masgiida Sheekh Umar Nuuraa kan jedhamu kan. Kam ganana kaasii kan? Masgiida Sheekh Umar Nuuraa jedhama. Sheekh Ahmad Tayyib abbaan Sheekh Seifuu kana Sheekh Seifuu Sheekh Ahmad Tayyib Sheekh Umarii Jiddaa kan jedhamu sun masgiida kana abbaan isaaniitis aalima akaakayyuun isaaniitis aalima isaan illee sadarkaa kana gahan alhamdulillah waan namatti tolu jennee fudhanna wallaahi. Waan nama gammachiisu. Inni haga ammaatti dalagarra jiranii jechuudha. Qophii kana shunkurtii ciruu bakki kun bakka isheen irra taa'anii minxaafii asirra afnee fi darasaa asitti akka qaraasaniif. Kun amma madrasaan mazallaan ijaaramu. Haga mazallaan ijaaramu bakka kana ta'anii darasaa kanarratti akka qaraasaniif haala mijeessine inshallah. Ammallee mazallaan ijaarama yeroo gabaabaatti jenneetti ni yaada qabna. Inshallah maashaallah. Masjiidnis kana fakkaataa jechuudha. Masgiida Sheekh Umar Nuuraa kan jedhamu. Amma akka biraan itti qaxxaltan kuni? Ka dubartiiti. Ka dubartiiti jechuudha. Kana xalabaadhaa gadhiifnee kan ammoo dubartiidhaaf adda ijaarre. Maashaallah bareedaadha. Mana illee qophiitti jira. Hawaasa illee amma ijaartan fakkaata. Beeti haaraa ijaarree bira geettanii tubboo 24 ijaarree boolla jahatti awwaallee afuriin lafaa kaafnee baay'ata guddaa irratti bahe. Baay'anni guddaa. Itti dhohite marree kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma mana sheekaa geennee jirra. Sheekh Seifuu kabaru qobsiisuu deemnu gibbiin qorqoorroo kun gibbiin qorqoorroon ijaaramtee jirti. Amma kallattumaan gara mana sheekaa deemna jechuudha. Manni sheekaa kana jechuudha. Kana ka bor sheeka qobsiisuu deemtanii. Maashaallah kunoo. Akkanaa jechuudha. Kornis illee bareeda. Kunis illee haala kanaan galchanii manni kutaa tokko jechuudha. Kun kutaa tokko. Kun kutaa tokko. Kutaa biraattu jira koottaa. Abbaan isaatis kana fakkaata. Kutaa lammaffaatti dabarraa. Kutaa kun mana kitaabaati. Mana kitaabni keessa galu. Addatti qopheessinee. Kitaabaati. Kitaabni as keessa galaa. Kun guutumaan guututti mana kitaabni keessa galu. Saaxinii kitaabaati. Saaxinii kitaabaati akkatti qophaa'ee. Ammas immoo kuni ka achi aanu. Mana haati manaa isaanii waa keessa kaa'atanii. Waa keessa kaa'atanii. Haati manaa keessa waa kaa'atanii. Sheekii waa amma durallee fuudhee gara itti fuudhuu fakkaatti. Gara itti fuudhuu ennaa kun akkuma jirutti jecha mana kitaabaati jecha. Kun bakka kitaabaaf qophaa'ee kitaabni akkanatti akkana sadarkaa isaatiin kaayama. Kun kitaabumaaf qophaa'ee kun immoo mana gaafa maatiin dhufe jecha. Maatiin waan hin dhufa jennee abdii qabnuu fi gaafa maatiin isaanii dhufe meeshaa keessa kaa'atan jennee abdii qabna. Kun mana kitaabaati jecha. Kun koottaa. Kun bakka hirribaati. Maashaallah. Kun bakka hirribaati. Kaameraa ibsadhu. Algaa isaaniiti jechuun. Kun algaa isaaniiti. Bakki hirriba isaanii akkatti qophaa'ee algaan sun buffee fi qumsaaxinii isa wajjin
Sirtaan diisaa ka eeggate kana qopheessin jechuudha. Kun ka maatii isaanii rabbi itti haa fidu jennee du'aayii godhaa jirru kana. Ka isaanirraa hafe manni biraatis keessi kun hoo maal ture amma afamaa jiran afamnee qorrisiin isaa akkuma saniitti galee afaan isaa haalli mijaawaa jira. Baay'ee namatti tola. Asii warri meeshaa fudhatanii gara kushiinatti akka isaan taraniif kushiinalleen asiin jira. Maashaallah. Akkatti haala mijeessine haala ajaa'ibaatiin kun haxiriin ka isaanitti bakka warri itti isaanii raahessan bakka raahaa ijoollee isaanii maatii wajjin gabbayanii bakki ta'an maashaallah. iddoo kana Kushiinalleen tana shintibeetiin isaanii shintibeetiin sharaa tana kaasitti addatti ka qophaa'e jechuudha laga ka guute jechuudha. Maashaallah. Amma lafti irratti ijaaramu kun kaaree meeqanii ta'a? Lafti guddaadha. Kachaanillee kam isaanitti. Asiin ka faca'e kun Alillee kam isaanitti. Atarris kam isaanitti. Kam isaaniif qopheessin isaanumaaf facaafne atarallee. Kuni gibbiin kam isaanitti gibbii addaatti jira immoo kana malee jira. Duuballee jira. Ammas garanallee lafti gibbiin asuma jira. Abbaa isaanii lafti abbaa isaanii jechuudha. lafti kennamee qophaa'e jechuudha. Kam isaanii kama abbaa jechuudha. Asheen kun durri dhaloonni isaanii asuma. Dhaloonni isaanii asuma bakka manni abbaa isaaniitti illee masgidatti ol garagalee kam isaanii. Kennaan uummanni kenneef jira. Lafti bitamee keessa. Barree wanni amma isin daawwachiisaa turre kuni akkuma agartanitti tahee hawaasni keenya akka jedhanitti waan kana boodatti hafeetu jira jedha wanni qophaa'e. Saniifuyyuu haasawa gabaabaa isaanii haaja akka nu godhan gara isaanitti isin dabarsaa jechuudha. Ilaalamee wanni barbaachisaan waan maraafu shukrii rabbiitti caala. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ta guyyaa akkanaati fi yaada akkanaa akka uummanni yaadu walitti qabee nu argisiise shukrii rabbii kennaa hin goona. Ammallee wanni wal yaadachiif nu jaba jira. Guyyaan har'aa kun haga boruu, haga iftaanii, haga har'aa wanni nutti as deemaa kun jamaan kun eega kana ahadiidhaan isaan taqabballee haga isaan keessummoonni kun deemanii akkanarraa ka'uun qabnu dirreen tun dirree diina irra hin turte taalimni guddaa fi namni guddaan irratti dhufuu hedduu wanna kana mara akkasitti taqabballee eenaa wanna isiniin jedhu yaada keessan rabbi haa guutu. Keessummoota kana yaada keessanillee rabbi haa guutu. Dalagaa keessanillee rabbi haa jaalatu. Ammallee kamanatti hafillee har'a warra oolellee akka asirraan oolle guyyaan boruu kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu haga hin qabne arganii ulamaa rabbi nutti fidullee arganii waan namni dalagee yaada ofiitiin qotee bulaan biyyoo maraa walitti labsee dalage kanallee arganii kana isiniin jedha yaada mootuu deebi'ee guddaa ulamaatu kennaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin shukriin rabbii kennatti haa jiraatu. Kana guyyaa gammachiisaadha. Isin maruu gammadaa bulaa gammadaan gammachuu haa isiniin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Amma mootuun wantoota as duubatti hafe ka ijaan nuti hin argin waan hawaasni laffa'eetiin hin jedhe laffaatii hawaasaa kana haga dandeenye arginee jirra. Kammoo kanaan boodatti hafe ka hawaasni keenya laffa'aatiin ulamaa kana qubsiisachuuf eegutti jiran isintu beekaa takka takka irraa nu tuuxanii gama imaltuu biratti dabarraa jechuudha. Gaariidha galatooma amma wanni baay'een tuqamu yoo barruudhaan ta'e malee hin danda'amu. Ifaajeen biyya kanaa dalagaan guddaadha. Lafarraa, horiirraa, fardarraa bu'ee namni lama maalirraa dhufanii farda akkuma yaabbatanitti irraa bu'anii kooraa hiikkatanii kan irraa deeman sheeka kana galchuuf jecha. Namoonni baay'een kan lafa kennanii lafti hektaara 2 ol walitti qabamee sheeka kanaaf qophaa'ee kan jiru. Kamsaa dheengaddaa kana dubartiin ganda kanaa 130 sa'a dhaltii bittee saani amma kun as jira qaamalleen arguu dandeettanii gammachuu diinaa yookiin immoo hawwii diinaa bal'aa biyyi kun waan qabuuf sheeka kana simannaan isaan godhan simannaa hangana hin jedhamne waan ta'eef ammallee namni muraasni gara bal'eetti deemee balee waliin bullee boroo waliin dhufna jedhanii baay'ee hawwii guddaa waan qabaniif uummanni uummata akka badaa sheeka simataa jiranii isinis warri dhuftanii waraabdanii sheeka kana gibbii isaa masgiida Sheek Umar Nuuraa kana ilaaltan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jenna. Namni marree haga ammaatitti imaltuu kana wantoota as keessaa daawwanne kana nuun gahaa ture maqaa keessanillee. Ana Haji Ahmad Siraaj Usmaan naan jedhani. Haji Ahmad Siraaj Usmaan baay'ee hedduu galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas isaanillee haga Yusuf Shee Ahmad Tayyib jedhan. Yusuf Shee Ahmad Tayyib mee obboleessa keessee fuutii yaada kaameraaf akkana wayyaan ta'e. Waan xiqqoo gammachuu isinitti dhagahamtu wajjin. Gammachuu wanni tun dhagame qabsoon kun eega itti ka'eetiin fufee turee jira naannoo waggaa 3 furiin gahaa
hawwii diinii irraa ka'e uummanni kun hirmaatee qabeenya ofii waan jedhu midhaanii irraa kennee, hoolaa kennee, horii kennee, lafa kennee, qabeenya adda addaa kennee, humna ofii kennee tare. Humni hojjetameen kun humna namaati. Manni akkatti tole kun qabeenya namaati. Kanaaf uummanni kun taaree hawwii diinii irraa qabu. Kanaaf kana durallee hawaasni kun hawaasa qabsoo akkuma uummanni reefu jedhu kan hawwii diinuu qabu. Gaafa kanaan dura ulama agalchuuf deemnu odoo mirqaan hin deemnu hawaasni keenya namni keenya ijoolleen keenya dubartiin keenya odoo kanaaf galchuuf deeman qabeenya guddaa midhaan aanan kakajjige marga achitti gajjige ilmi namaa kun kajaajib nama 33 nama harkisaa miidhamee jedhe namni du'e nama 3 hawwii diinka qabu. Kanaaf ammallee achirraa kaka'e siidaan kun siidaan ijoollee sanii dhaabatu uumalamaan as galchuu ani murteeffamee haaluma sanii nuti irratti hirmaannee har'a darajaa mataa dhageennee kan waraabdanii guyyaa boruu gammachuun taqabbaluu fi eenyu kanaaf kanarratti gammachuudha. Kanarratti aansee qabeenyi isaanii kan guurame ka amma baankii jiru jira. Ka amma waan amma akkatti dhumuu miti fakkeenyaaf qabeenyi baankii jiru jira. Ka kalee amma waa'ee jamaa kanaaf baafnee jiru ka baankitti fe jira kun gabaasallee qophaa'ee yoo sanadaa fi herreegan ta'e malee akkatti himamuu hin dandeenyu qabeenya bal'aadhaa waan guddaadha. Kanaaf midhaan lafatti ka gurguran jira midhaan lafa jiru jira. Naannoo midhaan kuntaala 50 kan isaanii lafa jiru jira. Qabeenya bal'aadhaa horii hoolonni jiru jira. Kanaaf alhamdulillah gammachuudha rabbi gammachuun nu haa ga'u gammachuun aynaa guyyaa nagayaa guyyaa milkii rabbi mataan nu haa hidhuu kana jedha wanti dabaluun kanuma assalaamu alaykum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Marree hawaasni naannoo kanaatis hojjete hawaasni naannoo biraa jidduu aanaa kana keessa jiran isin bira dhaabbatamu kophuma kana gaa kophuma isinummaan qoftiin dalagaa tanarratti hirmaatu jirtan mee xiqqoo. Amma hawaasa naannoo kanaatirraa masgiidonni aanaa balee jala jiru hundi sana hin hirmaatin hin jiru. Hundi isaanii kuntaala 10 haga qabaniin hundi isaanii fe'anii asitti fidanii kaan makiinaan feenee hirmaannaa guddaa horii hoolan hirmaatanii baay'inaan mallaqallee walitti qabanii asitti fidanii koreen aanaa kana keessatti itti dhaabatee akka aanatti galchinee akka aanatti itti hirmaatanii baay'ee hirmaatanii isin jechuu barbaada. Kunis hirmaata ganaa Hirmaataa jira inshaallah. Hayyee galatooma kabajamaa ulfaadhaa isiniin jenna nagahan tura. Hayyee galatoomaa. Akkatti lafa jiran. Maashaallah kun mana sheekaa gara hafeen kun asiin akkatti qalamii dibutti jiranii kun immoo garasi dallaa qorqoorroo akkatti dhahutti jiranii jechuun waan hafe irra xumuruudhaaf. Hayyee adeemu. Sakaraa itti godhanii haala mijeessaa jiranii kam akkanaati. Maashaallah bareedaadha. Bakki maadarikii kun amma eegana maatii isa dalagaa jiranii yaadni asirraa dabra sheessee ifuu dabalatee sheekotiin alimman gurguddaan achi gubbaa ta'anii uummanni as taa'aa kun keessummoota kun immoo hawaasa kaanii asirraa yaadni dabra jechuudha. Maashaallah bareedaadha. Kana achi duubni suni ka dubartii keessattu. Dukkaanni ka dubartiiti dukkaanni achi duuba dhaabbate. Ka duubaa sanillee dubartiif qopheessanii kuni ka dhiiriteettu jechuudha guutumaan kun keessummoonni taa'u kun immoo ka hawaasni keessa bal'aan taa'u. Dirreen bal'aan kun ka hawaasni taa'u jechuudha. Haloo. Bakka inni dawwalaa jiraaf achi na eegi.